Olli nama gootanii fi qeerroo birallee haa ta'u abbaa barbaade bira yoo haa ta'u ofirraa buusaati. Waan gama biraa hawaasni illee wanna biraa isinitti qabu hin jiru. Kanuma jechuun fedheeni galatooma ulfaadhaa. Wallahi yaada kana hundaa gootanii mucayyoo illee dhiyeessuu keessanitti galatooma ulfaadhaa. Fixadheen jiraa jiran. Tole ye galatoomi mee hundi keessan follow godhaa viidiyoo abaatu follow godhaa namni hundi keessan kumaa guutu namni kun sagalee kun hundi follow godhaa akkaawuntii qoftu kana ka dura jalaa gubate kuma guuteerta mee amma viidiyoo bani mee qoftu amma hin bahuu hin dandeetta bani amma deebitu malee hin ta'u amma yoo guutee okay. TikTok nam Malaysia ada baqa jeli tai. Ya ka jeli tai at. Foto sanina kan oli gad wayra tai at ka tuhuran tai ni. Isa ate to. Ini wan jiru barakas mati gadis. Tola ye. Ila. Gababu matti. Yaada keme ummata si barbaadaa ture. Ummata agarte anas mallaqa irratti nyaachuu fi mijattii tana situ gurgurate naan jedhuuf gabaabsiti nagaa gaafadhuuni waan jettuun jedhin. Akkami nagaa fayyaa baga baate. Galata nagaa hojii jirtani. Waytu mamte naguma qabdaa migaru. Nagaa dhodhaa alhamdulillah. Gaa'ummanni siif jecha wal fixaa jira. Ati irra baga lubbuun jiraatte waan uummata kana tokko wannoo godhu dubbadhu. Okay, asumaaniin gaafii ana gaafata. Quuftuu ta'e na baga gammaddeerra deebi'e. Wanni jechuu barbaade akka guyyaa kanaati namni adda durummaan kaasanii jedhan anaa fi muzammiliin mucattii tana isintu awwaalee isintu gartee haraamii harka galchee awwaalaa gaafatuu fi bakka hin taanetti galchitanii mucattii dararaa jirtanii nun jedhanii uummanni nurra duulaa ture. Garuu immoo mallaqa kana galchaati mushawwara kana harka kaafu naan mallaqumallee galchuuf waamee kan godhaatiin hin turanii immoo hattillee nu godhanii addatti achi nu baasanii gartee akka waan simiidhaa wayii sirra geessine yookiin immoo rakkoo wayii sirra geessuuf bakka hin taane si geessine wayii nu godhanii ati gama keetiin rakkoon sirra ga'ee jira. Wanni ati gammaatitti gartee namni simiidhes haa ta'u namni waasin jires haa ta'u namni sidhayees haa ta'u wanni sirra ga'ee jira. Qaama keetti qulqulluu jirta moo qulqulluu hin jirtu? Dubbadhu akkasitti hawaasan leefa godhi. Tokko faratti Oromoo warna naqamartan galatooma baheen jira. Garuu immoo tokko isin mettena ajenda nama godhachuu malee nama fayyadu tokkitti nama fayyada. Addunyaa kanarratti hundi yoo atama beekamtee argachuuf illee taate rakkina malee kan akkasina godhee ooyii beekamtee ooyii shawwaduu wayii miti isin galee Muzambiliin yoo ta'e immoo wanti narra ga'e tokkitti hin jiru garuu aramni achi na fuudhee bakka sanatti si deebisamoo naan jedhe hanga birriin galuttu meeroo obboleessi kee naan jedhe. Fakkeenyaaf nama maatii gaariillee qabu miti isin galu obboleessi koo isa hidheeni ennaan achi booddee halkan guutuu arabii taasaa ture. Halkan guutuu rafiitirraa nakaasee bakka sanatti si deebisamoo nama maallaqa si gashuutu jira moo naan jedhe balaa buusaa ture achumaan muzeetti himee muzeetti iyyuu bira dhaabbatee hangaan isatti siifin erga an obboleettii isiiti anaan gaafata bakkeetti hin gatiin jedheen gadin si baasa naan jedhe aramni na dhufee na fuudhe jechuudha. Maallaqa naan kennitu taanaan jedhe jechuudha. Aramnis dalagaa isaatiif malee wayii fira koodhitii waan silkee irra qaba. Muzeenis wanti inni balleessa tokko hin jiru nu ajandaa dheereffachuuf miti tokkoffaa lubbuun kophaatti gammadee malee na dhukkubee nan muzeetu kiniini kenniifiiti yaani marfellee ogeessiteen waan meeqatti dubbataa ture jechuudha wallaahi laazim dhugaa dubbachuu yoo ta'e na dhukkubee nan anoof hin beeku sosan ajandaa godhattanii maal jettan ajandaa dheeressuuf miti namni immoo durfataa deema jiraata rakkina isaa dhuskeetii ani uffata rakkina koo dhuskeetiin jiraataa ture malee wayi ajandaa wayi fidadhee miti na beektan hundi keessaniyyuu kanaafiyyuu isarraallee gadi bu'aatii yoo dhugaa Oromoo ajandaa isanii dhugaa na gargaaruu barbaadan na gargaara mana madamii keessa dalagadhee dhaggeeffadha dalagadhee Oi bakka sana natu sirraatti. Sinaan baane bakkee dalagatatu dhaggeeffadha qofa dura ittiin himatu. Yoo garbaaruu dandargaadha malee muzeen akkas godhee hin miidhee maal hin jedhina Oromoo wanti na miidhe tokko ittiin hin jiru ara barkaayyuu naggatee hin bayeemi Oromoo waa tokko na miidhe. Oromoo yoo gargaaratan na gargaara yoo ajandaa immoo ajandaa miidhametti miidhe. Ooftu mataa dubbii waan sirraa barbaannu dhageenyee jira gabaabsi. Walumaa galatti ajandaa malee uumaa namaa dhaggeeffadhu gooftu wanni muzeenis qabee jira. Nama muzeenis ta'e Usmeen wanni inni na godhe hin jiru na gargaaran malee jette wanni kana booda jiru hin jiru gabaabaa.
ammaan wanni ati barbaaddu maalinni afaan oromoo qulqulluu haasofna gabaabumatti gabaabsi maal barbaadda ati akka intala oromootti wanni ati barbaaddu wanni gaafatan hin jiru dhageeffadha isii wanni gaafatan hin jiru laala ila qeerroo isii gaafatan waan akkana mucattiin la gaafatan usme koi mijatti sirritti gabbu'aati rakkoo isii gaafadha arrakko wallahi lazim mijattiin tuni rakkoo sa'atii kana keessa jirtu yoo isinitti himte wallahi lazim isin boochisuu danda'a mee afaanuma isiitiin gaafadha maal taate jedhaaniti isinitti himachuu dandeetti sanuu barbaadu amma dhiifamallee naa godhaa isinirrallee hin beeku qeerroo asirratti yeroo takka mee gaafii ani qabu jira muzammil illee dabalatee usme illee dabalatee akkuma mucoo tana fiddanii hawaasa agarsiistan kana gargaarsi homaa bakkuun dhaqu ima gargaaramtu mucoon tuni bakka itti gootanii bakka nama bira fiddanii yookaan uf bira iyyuu fiddanii yookaan muzee bira iyyuu fiddanii mana qaba yoo bakka illee irraa dhabame yookaan qeerroo nuun hin fuudha jee qeerroo bira fiddanii bakka takka gatteessistanii akkuma amma gartee gammachuu hawaasni guutuun argitee rifatee fi gammadee fi jala kanaa baga baatee baga fiddanii isinillee yaanii du'aa isinii godhaa jiran kana bakka amma jirtu yoo bakka ittiin amma jirtu nama birallee tahee ifa gootanii fi kana achi booda waa'ee gargaarsaatti dabartanoo isinirrallee hin beeku jechuu fedheen. Tole rakkoon qabu ila namoota gurguddatu ay keessa jiran isinirrallee hin beeku garuu mootuyyuu osoo ummata kanarratti waan qalbii nama cabsu waynaan jette mallaqa akaawuntii kiyyarratti walitti qabachaa ture jette waan amata tokko fi ji'a 9 akkana waan ta'u gizee achirraa bahu arabdicha shari'aa keessaa baasi jechaanii turre gizee sangastii gubbarratti akkuma silkiinarraa fuudhan akaawuntii kiyyallee na jalaa gubee bilbila sanillee shari'aa sanillee baasee darbee jechaa turte kanammoo kaani ka isinitti himatu isiidhaan waan isin natti himte isinitti himaa jira barila muzee bar kanaafiyyuu rakkoo isii keessa jirtullee waan isin keessa jirtullee hawaasni kunuu kaleessa rakkoo isiillee baree isinillee bartanii rifattanii fi gidee haraamin san harka seentullee rifattanii fi waa hundaa gootaniif kaleessa irraa jecha amma immoo fuutanii bakka argitee isiillee dhidhiqattee waan kalee keessa turterraallee si birayyuu haa ta'u rakkoommi fedhuus mee biraa ta'u fedhu qeerroo biraa ta'u san dhimma koommiti dhidhiqattee maal jettee as baatee gargaarsa hawaasa isiitti waan taate san hunda mana keettis haa ta'u mana nama biraattis haa ta'u yoo akkasitti as baastanii goosiftaniif illee irra afdala bakka amma teettu kanatti haalillee haala mijataa ta'uu fi dhabuu danda'a maal jechuu ta'uu dandeessi yoo akkas gootanoo jechuu fedheeni qeerroo. Ilaa farsoo waan tokko wanni nama waan kan ishee gaafadhee fi qarqaarsa qofaa fi miti tokkoffaa Muzammilii fi usmeelleen waan kanarraa yoo badii takkaan malatti maqaan isaanii baduun qabu ajandaa namootaa ta'uu qaban waan ta'eef usmeef Muzammilii waan himattuu qabdannaan lakkee anomaa takkaan qabu jetti haatii fi ragaa baate wanni nama biraa ragaa gaafatanii jiru gabaabaa. Afaan Oromoo gabaabaa asirra jirta ilaa ammallee waan as jala barraa jirutu jira. Afaan Oromoo qulqulluu Muzammil dhiisi kaya gabarraa jiru mucayyoo amma gabaabumatti waa'ee keessanirraa anomaa jararraan qabu waan angoonee na gargaaran jette wanni biraa wanni gaafannu hin jiru ammaan wanni ati hajamtuu yoo jiraate rakkoo ati qabdu yoo jiraate hawaasa bal'atu jira maalii fi nama hedduu dhageeffataa waan ta'e waan kan ifaa gootu achi booda bakka isiin feete barbaaddu ana biras ta'e isin birallee ta'e bakka feete deemuu barbaaddu waan jiru inni gargaarra waan ta'eef fedhii ishee ifatti absumatti uummata irratti fedha ofii nu haa ibsitu fedha ishee sanirra dhaabannee waan gochuu qabnu goona jechuu barbaadeetan. Goon wanti ni galqu sabboka yoo barbaadan anaan gargaaraa malee ani tokkitti kan tun deeyyuu reeffa kon gashitanii mi'ee galgala yeroo billaan itti lukkufatu miyyuu naa boosa tuutanii anaan gargaaraa malee jararraa gadi ba'u wanti na godhu hin jiru obboleessa firaan qabu as keessa maatii gaarii hin qabu beektan jechuudha kanii fi barka nama mana keessa dalagee dadhabee barbaadu akka dhiiraa dalagee akka uffata dubartii uffachuu wallaallee bargatii akka dhiiraa hojiin koo akka dhiiraa ta'eef akka dhiiraa godhee illee istaalii kan kootiif koomidisi kootiin dalagisaa ture garuu lammaffaa irratti immoo wanti isin jedhu yoo dandeessan gargaara hordoftan isa malee ijoollee gadi bu'a obboleessa kooti tun jechuun baadhee bar akka araba mana barrinatti cufeen bara isa kanatti obboleessa kooti jedhanii bara tuun miseen jara keessa jiru barrinatti tumame inni ragaadha kun rabbiin nu arga jechuudha. Viidiyoo waraabanis jiranis viidiyoo waraabee jechuudha. Utuun irra inni obboleessa koo ta'uu baate tu hanga isaan illee hirkaa badee aaruu dhiisee afaan jiraachuu baate eenyuun na gargaara amma dhaggeeffadha.
Inni nu kakara inni dukar singasti banatanii irraa warra reechuu malee inni bargasti irra simbu'a isa yuu gabbuustan situtti gaafatama jettuun argee viidiyoo illee ergasii maanta tan duuba isa nafaan cannaqam jara kun nafaan cannaqam malee waa tokko nan goone jara gargaartan oromoo jazaan siin godhaan namaaf siin goone. Ila muzayyanii waa dubbadha. Quuftullee naa dhiiftu. dhabdu sin duuba Ila quuftullee naa dhiiftu. Waan quuftuun dubbatu kana nuuf galee jira muzayyanatti dhiisi. Akka biyya alatti jedhu sanii miti. Akka nullee matammaan kenna namni amma mucattiidhas baatee waan kana dubbattu nama qulqulleesse jechuudha. Dhugaan isa jiru mucattiin fuula Oromoo nama meeqa duratti dubbataa jirti. Warrummaan kalee sun warrummaan mucattii tana ni gargaara jedhu sun kallattii gara gargaarsatitti kunnee haala mijeessinee fi bakkee isii ta'uu goonee fi kunoo akka ijoolleen kun hin miidhin akka ijoolleen kun farqii tokko ittiin qabatin ifatti dubbataa jirti. Amma isillee haasofsiisurra ani kallattiin odoo kaayamee gara mucattii tanatti gargaarree bakka goonuu fi wayyu karaan gabaaban kan wayyu muzayyan. Tole sunillee bareeda mucattiin jalqabaa bootaa godhattu bakka haa argattu sanbooda gargaarsas tahee haala kamiinuu gartee itti deemame. Kanuma kan jedhe kunoo karaan bareedaan kana nuundaa ka walii galchullee kana maaliif jennaani akka hawaasni illee qalbii takka yaada isii kanatti deebi'ee gargaarsa isii godhuuf abdii qabna. Maaliif jennaani quuftuu teenya kanumaafuu namni hunduu sibira dhaabbata. Ammaaf irra guddaan ammoo bakka gaarii geessee mana qeerroos haa ta'u mana muzammilees haa ta'u mana qaba maatii qaba. Yaani jechuun kiyya bultii qaba. Nama waan biraa yookaan waan akkasii namni illee irraa shakkuullee miti. Har'allee isummaattu si hojii dhaabbate akkasumas illee dabalatee warri gaastii irrallee jedhee taasiif jecha taa'aa bule hedduudha. Nama hundallee onna jechuu miti. Warri koomentii jala jirullee kaarraa nama badaa nama godhullee ka gaarii nama godhullee sababuma keeti. Kuni hunduu jechuu kootiin fa'a. Kanaafuu amma ati bakka bareedaa ijoolleen bakka jirtu irraa si fuudhanii qeerroo bira si haa fidanii yoo muzammil bira ta'ellee achi booda yaada qalbii takkaan gargaarsa keetti deebi'uun barbaachisaadha jechuu fedhaan. Akkas godhaa muzammil. Karaa gabaabaa amma akkattisii yeroo yoo ammoo waan mushawwaraa jettan ilaa waan tokkotu jira keenya jidduu kana keessa yoo mushawwara bakka amma isiin jirturraa haga qeerroo biraa mushawwara barbaachisu taate anuu nan kaffalaaf. Yoo birrii 1,200 waan akkasii ta'e nan kaffalaaf wallahi nan kaffalaaf haga qeerroo biraa adeemtu jechuudha. Yoo muzammil bira illee dhaqu ta'e. Kana malee wanni amma gargaarsa isii maaliidha yoo jedhu. Soorti goonee haasofna. Mijatti ani gartee sawwaa ergee fi bakka sanii baaseyyuu haga ta'e haga naan jedhamaa jiru anatu beeka. Mijattiin na biran dhuftu qeerroo bira haa dhuftu achitti gargaara yoo feetan dhiisa ani gahee kiyya bayadhe mijatti. Dhagai namni lubbuu si keessaa fuudhu hin jiru yoo ani gocha gartee waan dhiibbaa takkatti jechaanis ta'ee gochaanis ta'ee sirra godhee jiraadhe kunoo ummata kanaafotti baasitii badii kiyya sanna saaxili. Yoo an farqii sirra qabadhe yoo akka jedhan kana gartee ani simiidhe ummata kanatti himadhu amma kunoo sa'aatii ammaa kana an kana booda harka keessaa fudhachuuf deema akka obboleettii xiyyaatitti si bira jira. Waan humna kiyyaatiin yeroo kamuu si jalaa nafu si gargaara. Kana achitti immoo ina kunoo qeerroos ta'ee nama tokkotti ofirraa si dabarsee akka obboleessatitti waan si gargaaru nama dhuunfaa tokko ta'ee si gargaaruu barbaada. Alayla muzi akkana godhi mee dubbiin dheeressinu ati mucattii akkuma jalqabdeen mushawara ergii fi yoo mushawara achirraa fidullee biri barbaada akkuma farsaan jedhe wal gargaarree qeerroo bira hageettu. Sigalee mucattii qeerroo bira ni qubsiifna achirratti immoo akkaataa yoo qarqaaramuun barbaachisaa ta'e haala kenna. Laakiin namni amma mushawara ergee uummatatti amma viidiyoodhaas baafte ummanni akka ati nagaa taate mucattiin tun si qulqulleessite akkuma kana goote ammallee mushawara barbaadi mana qeerrootitti kachi godhe. Egaa immoo akkaataa itti gargaaramtu Oromoon achitti kallattii kenna. Ofirraa baasuun amma viidiyoon fidde askatti fiduu bichaa miti. Qarqaarsa isii hujii isii haga dhumaa deemi. Oromoo keessaa qeerroo nama tokko Oromootti as rakkabe. Kun amma ka fidde kun gastira miidiyaarra lafatti illee nama kana biraan nu gahii yaada jedhu qabaan. Eshiraa yaa yaadni kanuma nama ala baay'ee tokko akka nama tokkootitti. Kamal Abazarri mee yeroo tokko na dhageeffadha. Kamal Abazarri qeerroo
Adiin amma kama suluma fudhatee Hussein bakka biraa sijammadhaan hin jiru. Dhagamaa dhagamaami. Sagaleen kee dhagama. Ana hin jiraatu baddoon sagaleen kee hin jiraatu baddu. Ila sagaleen kee yoo jiraate namni keenya afaaniin malee hojiidhaan hin jiru. Amma namni hin gargaarraa hin finnaa akkana goona jedhaa jiru miliyeena. Kaleessallee akkasii garuu namni tokkochi namni mucattii tana waa godhu hin jiru. Siigalee osoo mucaan kun achi waan sani akkas godhee baasuu fi baasuu baate namni tokkochi waa godhaa fi jiru hin jiru afaan banuu malee akkana bishaan gulliitii boo'ichaa maqaa garaagaraa namaaf kennuu malee. Ila qeerroo yeroo isin hin argamin san hin galchiin fidaa hin fuudhaa eessa jirte bakkoon jirtu bichaa natti himaa jedhaa turte miti kun mucattiin tana. Mucattii of biratti mushawwara abbaan barbaadeen ergaa fi akka duraa xalabaan jirtu hin rakkisu. Mushawwara fi of biratti waama achi booda gargaarsa isii barbaachisu Oromolleen hin gargaara nullee hin gargaara. Akkasii jaal. Ilaa afaaniin malee hojiidhaan lafarra hin jiru. Maal jette qeerroo? Amma gabaabatti haasaa guddaan godhu. Qeerroo fi muzammilama keessaa walaasaa bakka isiin jirtu wajjin kana jedhaati walirraa fuudha. Qeerroollee Kamaalillee hundaa miseenjara walitti wanti godhu. Mucattii tana fuudhuu dandeettani okee fuudhuu yoo hin dandeenye asumatti afaan wanti qabadha. Asumatti nama biraatti barbaadnaa dubbadha yoo amma fuudhuu isinis rakkabuu ijoolleen dandeette. Anamma gabaamatti ni fuudha uma dura dubbadha rakkoota kan qabu ni fuudha muzee na dubbisi si dubbisa karaa keessaatiin lakkoofsa waliin akkaataa ta'u waliin goona gabaabumatti fagoon deemu. Yaada bareeda. Tole ayyee rakkoon hin jiru duraa guddama gargaaree yaada Kamaal kaase. Tole ayyee rakkoon hin jiru. Jalqabaa guddaa gargaaree guddaa waa baay'ee naan jedhanii maqaa obboleettii tiyya gargaare rabbiif jecha gargaare yookiin sirraa galatan eeggadhu rabbii fi obboleettii tiyya baraaramuudhaan hawwiin kiyya guddaan.